nugatiin natti sini. Baamaa farra hojjirte shuroo. Awwaasanii miti awwaasanii mi'a baleessa qayyaa. Jaartiin tiyya takka akkuma shorbaan udhuuftetti ni si dajee qooshaa takka dhugee jiru hoo garaa guyyaa. Awa kai sagara ragi a'udzu billah qooshaa maal hojjetu. Bismillaahi a'udzu billahi minash shaitaan rajiim. Kai dagi kai kara sagara kai. Awa namichi rawar. Maasii buun cabne bu'a. Kai maasii buun cabne miti kai sagara ragi maantana kai ammaasi. Kai. Awan talaaroo tana yoonan buncana jideemee garaasii kana walitti baxaabbanne naa garuu deebi. Qooshaa goonnatti naa gaisee garan ni ta'e gurbaa. Awa taataa jiga karree qirema gooftatti xaaxaat. Egaa si taa jette deemi hangala kai guyyaa budu xaaxaa jiga deemi. Atis rabbiin handorositti noomne gurbaa farda maaliif duraan addaneen akkattu hanga isaan si kennan. Tuma. Awa taatii mi duuduu anjeemaatu sun akka udduun tiyya. Maali maallaqa irraa kafaltaa wasaka. Uddumaa oo dararte bineensa nyaata birraan dhiiftu. Wajjaa rabbii dhugga maaluma summanaa yaa'u ramadaan ammaa nafti. Qooshaa buna kana nama gootee. Hai. Dhiyaadhu maaluma yaa'u dhiyaadhu. Qooshaan nagara baate. Goomaa ta'an dhaabbaa gagatti bahuun dhiyaadhu gadi. Kan dhiyaatanii sigaaraa firii takka naaganni yaa. Awa naaganni abbaleessa qayya naaganni firii takka. Ay ibidda garaasi yaa buusan ibiddan dhugu. Hai ashara barbaaddadhu. Kushaara maradhu qaamaan arabda. Takkalamallee taatu naaganna ka takkalama. Awa maal abbaa keetiin irraa feete sigaaraan dhuguu sinjee kana booda. Hayyee takka qabaattees firii takkana cabsaa naaganni abbaleessa qayya cabsaa naagan. Ibidda addunyaa akaratti hin dhoorkin. Ati akaratti sadde camsabteetii waade muutee jira. Si haa waadu ka rabbi waade. Butu'a. Akkana itti kofaltaata. If jalaa hubadde if barbaadime. Ati nama mana keessatti ulaa fitti fee biraa laanna ulaan irraa banaa jiru. Goomaa farda afaan balla. Anaaf farda afaan ballaa. Kuma asuma kakonkoodhaan mudhiif kute batala utuu baatiidha. Ogunnaan rabsaa. Fuulli na shubomnaan maal na seete qottorru. Dhageemma sin gorsaati haraaraa akkana si godhaati. Sirrallee laalu sigaaraa akka gootuun siimaa dhage. Awa duraanuu naaf yaaddaa dhiifama yaa. Hayyee akkamiin godhe abbileessa qayyinaan akkamiin godhe akkamittiin fudde deeman. Bishaan fuuteetuma qalaasa tokko guuttee isii firii takka fuutee keessa jiiftee akkasitti dhuyda ganama subii akkasitti dhuyda laal. Si galtee amma dhugaa qabee farda afaan balla harree teessan tammaan tana alaa ijaan sana agarte manaaman. Qottorru ficaa teessan tamma jisu jiran sana agaru jirtaansa manaaman. Yeroon dabartee maalumaaf hin ajjanne. Ifannee maaluma garra arraan tan aduu tan ammoo naman taane oofu jira. Maal taate jarsa naafa dhuga. Azaanu dhiyaatanii guyyaa dheeraa oobsaa oltee maal taate? Ayi aduu naman taane duraan oofa namaa faatu. Usmee isaanii jiranii sawleeni usus. Dhiyaanneen afaan Oromooti jaarsana gurra keetii si iyye. Yaamin sakaddoon duraan si yaamtuu kana gurra si duucheetis maaluma rabbisu godhe. Ayi aduu duraan namaa oofa himi haa maaliif callifta? Aduun kana dhaasallaal gachiifnaan ogguma hiribaatiin hirribaa kee. Nama xiqqaa shabaabaatu oofu jira laal har'a nama guddaadhaa oofu jira tanaaf akka dhiibatti ilaalee nama kiyya. Wayii dhiyaatan. Maali gaa jarsana maa dhudhuufta? Wayi haasawaatu dhudhuufta? Nin beeleenisuma maali dhudhuufun? Us baalagee nama guddaan akkana hin jaanne. Baalagee nama guddaan akkana hin jaanne. Maali na dura baate maali tanaaf kana godhattaati? Nama guddaan akkana jaanii mucaa baalagee. Tuba nama guddaa taatu nu dhuuftee nu ajeessita ajaan nu fitte. Wayi maali ajaan nu fitteerra? Abbaa boqqolloo xaa'oo sanii kana nama godha. Talagaa sanii bara keessaafu. Sorry, dhiifama wajjin nin jirjire akkasumas sirgaa gabaabduu akkaan qabaa hamma dhuma viidiyoo tanatti hin ooliin turaan isinin jaa.
ergaan tunis maal yoo jettani ergaan tun garuu tu miti kun baay'ee takka duuba irraan sinin jaa wallahi maanaa YouTube kana irra guddaan keenya hin beeknu waan ta'eef akkasumas warreen amma lafaa ol ka'u kana warreen gurguddatan garuutu jajjabeessaan isinin jaa jechuudha. Maaliif yoo jettani gaafa YouTube kana dura bannu jechuudha namoota dura bannatu eenyu kadura si dhufu yookaan Somaalee, Tigiree, Amaaraa akkasumas uummata Hindiyaa, Chaayinaa kana kanneen kana fa'aadha jechuudha. Oromoon teenya baay'ee takka duuba jirti waan ta'eef hojii jabeessaan isinin jaa. Keessaafuu warreen gurguddatanii YouTube isaa bakka jaalatu bakka inni jaalatu geef baay'ee takka boonaa jechuudha. Maaliif warreen nama guddatu kana yoo gad deebi'ee wajjin dubbate akka waan gartee xiqqaatu tokko itti fakkaatti jechuudha. Keessaafuu shamarran keenya galatoomaa isinin jaa. Baay'ee takkaan isin galatoomfadha jechuudha. Warreen hojii jabeessaa jiru isin waan ta'eef. Dhiibama annamaaniin dogongora waan ta'eef irra naa kutaan isinin jaa. Fakkeenya Turkii fudhadhu. Turkiin tokko dhalataan Turkii tokko yoo filimaan hojjedha jee lafaa kee mootummaa gargaara waan ta'eef nuti mootummaan keenya akkasii quba qabdanii akkasumas annamaaniin dogongora isinin jeetin ture dhiibama naarra kutaadha jechuu kiyya barbaadeeti. Akkasumas warreen guddatanii jirtan warreen maqaa Oromootiin banatee yeroo kan afaan Oromoo dubbatu subscribe godhuuf maali rakkoon isaan guddise isaan takka hordofettee waliin ba'anii miidiyaa saniif hin bananne waan ta'eef akkasumatti wal jajjabeessaa jechuu kiyya barbaadeetiin isinin jaa. Akkasumas obboleessa kiyya kan jirtu miidiyaa kanarra annama wanniin dogongora isinin jeetin ture akkuma irra deddeebi'u hin taane na gorfadhuun sin jaa natti moofatin jechuu kiyya. Komentii jalatti na barreessi yoo nama mufattees jechuudha sin araarfadha waan ta'eef atis obboleettii jaa tan jirtu sooshaal miidiyaarra akkasumas na gorfadhuun sin jaa wallaahi. Tan makkan akkanaatti wal jajjabeessinaa nageettiin isinin jaa hamma viidiyoo biraatti walitti dachaanutti. Bye nagaan naaf ture hamma viidiyoo biraatti walitti dachaanutti. Sa'a keetti fayyadam yeroon sirraan gubatin